hordoftan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aas viidiyoo baay'ee garaa nama nyaatuun walitti deebineetii jirra jechuudha. Obboleettii keenya qaala akkuma beeknu tanaan dura jaalalleen ishee yookiin deef birrii jaraa fudhatee badee ture jechuudha. Amma mootu gara Addis Ababaa deebi'ee yeroo intarvii godhame irratti viidiyoo jalqabaa irraa argitanii jirtanii maal akka dubbachaa ture maal akka jechaa ture indoo miidhamaan akka isa ta'ettidha kan dubbataa jiru jechuudha. Na waan hedduutu akka nama ajaa'ibuudha. Ofii isaatii miidhee birrii ishee jalaa hatee deeme har'a mootu inni akka miidhamaa ta'etti kan dubbatu jechuudha. Sa'aatii kana keessatti qaal sabala akka jirtuudha. Anaadha kan sabala deemuu qabu, anaadha kan dhukkubsatee, anaadha kan miidhame, ishee osoo hin taane kan kassasuu qabu, anaatu ishee kassasuu qaba jechaatidha kan jiru jechuudha namni kun. Egaa tanaan dura obboleettii ishee alamtuudha kan dhoowwe. Isheen karaa eeggeetiin gaafachuudhaaf yaaltee turte, kissiis eegaltee turte. Haa ta'u malee garuu kissiisan akka irraa dhaabdu kan ishee dhoowwe obboleettii ishee alamiidha jechuudha. Sababbiin isaa hubachuu qabnaa maaliif akka fuudhee badee hin jetteen turte. Haa ta'u malee garuu dubbiin ammallee zoora jirti jechuudha. Na garuma qaal zoora jirti. Ani birrii ishee hin fuune maqaa koo na balleessa jirti jecha jedhu jechaatidha kan jiru jechuudha. Egaa namni mana namaa dhufee mana keessa ture namni suuqii hoggaa deemee achii ol deebi'ee meeshaa isaa hoggaa dhabu eenyutu fudhatee jedhu. Namni kun rakkina keessan ture sammuun koo na dhiphatee ture waan garaagaraa dubbachaa ture jechuudha. Hanga isheen suuqii baatee ol deebitutti akkamitti ishee mana keessatti eeguu dadhabee osoo barriisiin cufin ishee hattuun iyyuu alarraa dhuftee yoo seente jedhame hanga isheen alaa ol deebitutti akkamitti ishee eeguu dadhabee daqiiqaa san keessatti ol ka'ee tiyyii deema. Erga harki isaa nutsuu ta'ee maaf ishee eeguu dadhabee akkasumas immoo erga gara biyyaa deemeyyuu bilbilli isaa balleeffatee ture bilbilaa fi hin turre hiriyaa isaa kanaanis hin mari'achiisne nama kamittiyyuu hin dubbanne jechuudha. Bilbilli isaa cufaa ture maatii isaa irratti bilbilaa turanii haala inni keessa jiru iddoo inni jiru kan ittiin baramaa ture jechuudha. Innaa waan hedduutu akka nama ajaa'ibuudha. Namni birrii namaa fuudhee deebi'ee mootu ana maqaan koo na bade jedhee gaafa nama kissiidhaaf yaaliidhaaf deemu jechuudha. Namoota biroo waliin hojjechuu hin danda'a. Ani isheeyyuu ishee isaa waliin hojjechuu hin barbaadu, isaa waliin maalii ta'uu hin barbaadu. Maaliif durumaayyuu jaalalaaf osoo hin taane faayidaadhaaf itti dhiyaate jechuudha namni kun. Osoo jaalalaaf itti dhiyaata ta'e har'a siraa gaafa isheen kaleessa rakkoo keessa turte mucaan kaameraa isaa waraabu kunillee isaan gatee deemu innis isaan biraa gatee hin deemu ture jechuudha. Isaan biratti hafee isaan jajjabeessa ture dubartiidha. Gaafa san isaan lama walitti gateetu innis gateetii deeme ijoollee kana jechuudha. Har'a namoonni waliin hojjedhu hedduudha. Namoota baay'eetu jira. Nama biroo waliin hojjechuu nan danda'a. Waan akkasii jechaa jira jechuudha. Namni gaafa bakka tokko gahe maaliif bu'uura isaa irraanfata? Maaliif bakka jalqaba ka'e sanii irraanfata? Har'a beekamtee argachuu danda'a. Garuu jalqaba isaa immoo akka miidiyaa kanatti illee dhufu kan taasise sababa qaalitiin dhufe jechuudha. Namni jaalala dhugaa namaaf hin qabne yoo ta'e maaliif jaalalaan namatti dhiyaata? Hojiidhaaf yoo namatti dhiyaachuu barbaade faayidaa of jijjiiruudhaaf nama sanitti siqee sababa nama saniin jijjiirama barbaada yoo ta'e jaalala keessa maaltu isa galche? Osoo jaalalaan hin sobin akka obbolummaatitti itti dhiyaate wanta gargaaruu qabu gargaaretu ittiin of fooyyessuu ni danda'a jechuudha. Har'a obboleettii kanas ishee miidhe. Namoonni baay'een yeroo san intarvii ishee gochaa turani waa'ee isaa irratti piraankillee isa gochaa turan jechuudha. Kanaaf namni mootii gaafa nama zallalu keessattuu namni miidiyaa fayyadamu baay'ee of eeggannoo godha. Sababbiin isaa maaliif piraankiin maal akka ta'e galeefii jira. Namni tokko gaafa itti dhufu piraankii akka ta'e namni sun isa zallaluudhaaf akka ta'e ni galaaf jechuudha. Kana jechuun inni dubartii biroo itti fidanii dubartii hedduun dubartii bareedduu waan garaagaraa itti fidanii isa zallalchiisaa turan jechuudha. Kuni dadhabbina keenya dubartootaati. Inni dubartiin takka isheetti dhuftee jaalala isaaf dhiyeessiteedhaaf ishee hin jaalatu jechuudha. Inni keessa isaatitti nu dhiisee ni deema karoora akkasii ni qaba yoo ta'e kan ofii isaatii jaalate fuudhuu ni danda'a. Kanaaf nuti
karaa ofii keenyaan nutti fakkaate nama sammadaallee nama tokkotti erginee dubartoonni yeroo baay'ee kan goonu akkasiidha. Dubartii takka dhiira tokkotti erginee akkasitti dhiira sammadaalchisne jechuudha. Garuu dhiirri sun immoo shamarree saniin sin jaaladhu jedhee fidhaa nuuf jireenyaaf nu ta'a yookiin immoo namni kun amanamaadha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif jennaan innis sammuu qaba hin yaada sababbiin isaa eessaa natti dhuftee eenyu natti ergee maaliif akkana naan jechuu dandeessee itti yaada waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala saniin madaalatiidha kan turte qaalillee yeroo sanii kanaafiyyuu waa'ee namni kun gaariidha nama jaalala dhugaa naaf qabu jettee itti fufte jechuudha. Jaalalli dhugaa garuu kanaa miti gaafa isheen rakkate maaf gatii biraa deeme. Har'a mootu biyya keessa biyya isaatitti rakkoon yoo jiraate karaa maatii isaatitti rakkoon isa mudatee yoo jiraate mana ishee dhufee waan akkanaaf an deemuu hidha jedhee maaf ishee mari'achiisuu dadhabe erga birrii kana inni fuudhanii jechuudha. Hiriyaa koo irraa liqeeffadhee deeme. Har'a inni akka miidhamaa tokkotti of godheetu dubbachaa tiyyee jira jechuudha. Micoo kan akka kassasuu hedu maqaa kiyya na balleessitee jirti. Viidiyoo kana kaasuu qabdi. Waan akkasii dubbachaa jira jechuudha. Viidiyoon ka'u chaanala qaarraa ka'a malee namoonni hedduun fudhatanii wal jala dabarsanii TikTok irra guutee jira jechuudha. Wanti takkitti gara miidiyaa bahee tokko ol hin deebi'u. Kanaaf har'a maqaan keessi baduu osoo hin taane dura itti yaadee godhuu qaba ture jechuudha. Dura itti yaadee deemuu qaba ture jechuudha. Maal ishee yoo marichise namni waliin nyaatee waliin dhugee mana tokko keessatti itti dhufee ishee bira dhufeetu miti birri san kan fudhate. Erga harki isaa nuusuu ta'e erga inni homaa hin tuqiniiti maaliif itti dubbachuu dadhabe deemuun hedaa rakkinna akkanaan qabadee erga deemes bilbila isaa balleeffatee ture maatii isaaniitti itti bilbilaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya dubartoota gowwoomina dhiiraaf jechuudha. Dhiiraaf hin gowwoomina gaafa dhiirri si gatee deemus dhukkubsachuu maal ta'u maaf barbaachise maal osoo isan barin duras jiraachaa turte waan ta'eef. Innaa kanaaf amileen keessan isin cabuun qabu. Dhiirri tokko deemuudhaaf jechuudha. Jaalala dhugaa kenniif dhugaa jaaladhu. Inni sitti gafee dini deema yoo ta'e bootaan laatiniif. Ofii keeti of miidhuu hin qabdu. Jaalattus lekkiitti jaalachuu qabda. Isarratti miidhaa hin geessisin malee inni yoo si miidha rakkoo hin qabu. Baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya qaalirree rabbiin si haa fayyisu jechuun hin jaaladha. Isheen illee yeroo ammaa kana keessatti dhukkubsattee mana tsabala akka jirtudha kan dubbachaa ta'ee jiran jechuudha. Kanaaf inni garuu anatu miidhamaadha anatu tsabala deemuu qaba anatu dhukkubsatee ana deeggaruu qabdee hiriyyaadhaan wal lolaateedha kan ture jechuudha. Dhiironni tokko akkasiidhaan gadi. Waan tokkoof namatti dhiyaatanii gaafa waan san argatan immoo sigatanii deeman jechuudha. Dhiirota hunda osoo hin taane dhiironni muraasni jechuudha. Osoo jaalala dhugaatiif itti dhiyaatee jiraate akkanan godhu ture. Kan gargaaruu qabu deebi'ee ishee jalaa birrii hatee bada. Erga harki isaa qulqullummaa qabaatee erga inni hin fuudhinii maaliif ishee dhokatee bilbila isaa balleeffatee deemuu maaliif barbaachise? Kana hunda inni itti yaadaa ture jechuudha. Maalan jechuun qabaa tooftaa kamiinaan harkaa bahuu qabaa akkamittan dubbiitti deebisuu qaba jecha jedhu yaadaa ture inni jechuudha. Namni erga mana keessa jiraate yeroo erga namni sun mana sanii gadi bahee wanti tokko nama jalaa bade namni eenyu shakkaree nama san shakka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko ulfaatudha. Waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Jaalalli yeroo ammaa namoota muraasa biratti faayidaadhaaf ta'aa jira jechuudha. Dura sitti himamaa ture qaaliyyee jechuudha. Yaa ta'u garuu nuti hin gowwoomna ijoolleen dubartoota. Nama tokko hin amannaa hin jaalanna. Dhugaa nutti fakkaata. Akkuma ofii keenya jaalala dhugaa nama saniif qabnu namni sunillee jaalala dhugaa waan nuuf qabu nutti fakkaata. Namni sun waan deebi'ee nuuf nu miidhu nutti hin fakkaatu. Har'a nama gaarii fakkaate yoo nutti dhiyaate boru garuu namni sun jijjiiramee awuree nutti ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti nama amananii namarratti of gatuun hin barbaachisu. Abbaa fedheeyyuu yoo ta'e muluu keessa gadi buutee nama san hin amanin jaaladhu malee jaalala dhugaa kenniif malee nama san hin amanin jechuudha. Dubartoonni immoo gaafa dhiirri isin gatee deemu ibsachuun maaloo maal isa dura jiraachaa turte miti. Isa dura kan jiraachaa turte har'a inni si gatee deemudhaaf waan akkasii eenyu rooziin tanaan dura dubbattee turte. Kiyyaan sun waan anaaf uumame qofa natti fakkaata ture jette. Akkasitti ana yeroo tokko jechuudha. Namni tokko akka waan nuuf qofa uumame
nama sammalee akka waan jiraachuu hin dandeenyetti ilaalla jechuudha. Gorsa ishee jechoota baalagee dubbattullee jecha isheen tokko dubbattu keessatti jecha gaarii jechuun roozaan dubbattullee jira jechuudha. Jecha ishee keessa jechuu barbaadatanii namni tokko deemidhaaf namni tokko nu gatee nu dhiisee deemidhaaf nuti of miidhuu hin qabnu. Ijoolleen dubartootaa jechuudha. Yeroo kamiyyuu ta'e taanan isa duubas jiraachaa turre har'as ni jiraanna jireenyi itti fufa waan ta'eef kan nu miidhee deemu immoo nuufuun tolu gara boruutu jechuudha. Osoo ilmooyyuu irraa argate kana caalaa si miidhuu danda'a waan ta'eef hin beektu waan ta'eef jechuudha nama kana. Jaalalli dhugaa rakkattus dhabdus waliin rakkinnas dhiphinnas gammachuus waliin qoodatan malee sa'aatii itti fakkaatetti ofii isaatii ol ka'ee badee deebi'ee mootii har'a isaanumayyuu ijaan arguu hin barbaadu ishumayyuu ijaan arguu hin barbaadu an abbaa barbaade waliin hojjedha jedhee dubbachuun kun maal jechuudha? Akka maqaan isaa isa badu kan taasise mootu ofii isaatidha nama biroo sun taane jechuudha. Maaliif deeme jedhee isaan hin beeksisne akka deeme isaan beeksisuu qaba ture. Erga birrii kana hin fudhatini bilbila isaa balleeffachuu hin qabu ture. Bilbila isaa balleessee jira jechuudha. Yaalanii turan gara maatii isaaniitiin har'a maqaan koo badee maqaan koo maali ta'e viidiyoon naa ka'uu qaba. Wanti miidiyaa irratti bahee takkitti miidiyaa irratti bahee ol hin deebi'u bakka. Inni bittinnaa'ee jira gara feesbuukii jettamu gara tiiktookii jettamu gara yuutuubii jettamu namni hedduun kukkutee iddoo balleessee jira jechuudha. Hanga tokko miidiyaan fayyadamte ishee waliin illee ta'u hubachuu qabda ture. Miidiyaan maal akka ta'e har'a maqaan koo na badee ani isheettuu dhiyaachuun barbaadu isheen kassasaa isheen maaloo godha maaliif barbaachise? Jaalala dhugaa qabdaaf yoo ta'e dhugaa jirtu isheetti himtee innaa dhugaas dubbattee kakataa jiraate soba kakataa jiraate ana naangal wanti isaa jechuu akka kakachaa jira akkuma argaa jirtan jechuudha viidiyoo isaa keessatti. Mucaa kanaadha kan intarviiza godhe chaanaala isaanii irratti dhiyaachuu hin barbaadu tasumayyuu jedheeti jechuudha. Maqaan kiyya badee jira maqaan kiyya xuraa'ee jira. Anaadha kan yaalamuu qabu anaa kan tsabala deemuu qabu anaa kan deeggaramuu qabu nama ajaa'iba barreessa dhugaa dubbachuudha. Inna dubartoonni keenya of eeggannoo godha jaalalaaf jettanii of hin miidhinaa. Dhiira irratti illee of hin gatinaa. Dhiira miti nama kam irrattuyyuu of gatuun hin barbaachisu. Of ta'anii jiraachuun barbaachisaadha. Namni tokkos yoo nu gatee deemu nuti jiraachuu akka dandeenyu